اللي دقيق أنا ما دا يدون كما يدون يدون بسنا دائما تقول تقولي ريكوشن تمام ما دون غرغراج بيوت غرات دسول بيوت ولا ليه واحد كيس لفتتي بيوت غرات دابه بيوت غرات أم خالد ايش دكتور أم خالد خالد حسين جدا كان ها ني كنو تانا دي قلي سني فيدا كان دوبا ديبسه كوي كانوا مرة صونا كوني مجاكي كان غفاتي خالد كنا كانت anu kana jechu خالد إنوتي Khalid Hussein Haidar Ali ها Khalid Hussein Haidar Ali الو دالوتان نانو كان kan abbamo Robe Arsiti ataba doyo gorat kaitti dhalatan أتابعها مكاير نودي بيها كاكايوت Khalid Hussein Haidar Ali Khalid Hussein Haidar Ali Khalid Hussein Haidar Ali Salahuddin Hussein Haidar Ali أتابع يو تاتي مجا يو برجراتا يا سيدي بس وركينا ورئيس مني دي أتابع يو تاتي ورئيس مني دي ورمادري دي مجتي مسكين بوجسنا مجان كذا يو المو يزيد ويزيد وبرا كبات لبس أفليس ربي سولا داو جولنا أتابع وري روبي أتابع يكذا ده يوم مجان أبا برجراتا سيدي بس asirratti illee wanni isin beeksisuu barbaadu cubbuu haasa'uun barbaadu namni ijoolletii wajjin aga ta'e gaaruu jechuu ilma namaa kana ta'e anis ilmoo dhiira qaba cubbuu irraan kaa'u maaliif jennaan ijoolleen hin barbaadanii yeroo tokko hidhamee bakka hidhaatitti anaan wal dhabe malee abbaan keessan ilmoo teessan isinii waliin dhabne dhaqaa gargaarannan ofirraa ari'ee jechuu ijoolleen achiin booda umma anchi eenyaan ati falligin minde eenyaa sugaanne dimnaan jaan ijoolleen amaarifa fayyadaman nun ergini ammaan booda achumattuu nun kaleessin umma biliis nun barbaaddu naan jaan anitti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na tursiise malee viidiyoo gize isa biraa inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'e isinii ol baasa eega of beekanii akka isaan abbaa ofii kanan daganne akka warra hin daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee abbaan keessan isin jaalata bara laa nu jaalatu ummaa nu ari'aa bara fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalligim jaati qishuun kun faa jechuudha. Kanaaf yoo min albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alattiin osoon uf beekun dhaqu abbaa ofii san bira. Yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe wanni shakkii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gurirraa miliisee nama bira kaa'in alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galillee immoo dhaqee achi dirasii inshaallah isin agarsiisu ta'a. Ani immoo aslii kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessatti amalanyaa turte ati maal irratti fuudheen illolta inni naafta laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a amma nani nama saladiini kiyya dhabee miira keessa jirudha dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi hagarra haadha isaa wajjin jiraani si galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraani adaamaa jiraatanii nama guddaadha haga amma dirasi yoo gabayaa oolee galuu buna bitaa fi shunkurtii waan adda bitee itti goree kennaaf maan naan jaan haati isaa tuni waan naan jaan bira tanii naa'imaati ya naan jaan ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuu waraana deeme shee umariin jiran gaafsanii naa'imaati ya naan jaan naa dawwalanii odoo akka ani deemi hireetee barbaada ilmi kiyya wallaalee siin jee hin deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii goa naan jaan soddaatiin tiyya jechuu an soddaatii tiyyaa wajjiin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa aanan isaanillee Dubaayii kana keessa irra jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajji waggaa 10 jechuu mana tokko keessa. Kanaafuu anamma asirratti dhugaatii yeesoo hime namni na argu hin jiru.
arraarallee aga dadhabe kanan dhiise malee gargaaruun dhiibne jechuu akka haadhati yaatti ni jaaladha na jaalatti hedduu nama kabajuudhaan jirti arralee yaa hojii akkana shanan kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu hubates laakkin nama guddaadha hadaama keessa taa'ee ayilaandii guuraa oolee galee isitti gora akka haadhatti namni hedduu jechuu adaamaa zeeroo seesti keessatti mee warri beektan jala kan intala ilma keetiin seenu bari intala tante heerumtee deebite seena akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si wajjiteetti jaan namni bartee jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas dhiikoo. Ati jaarsa keetti walloltee soddaatii wajjin ta'a turte. Waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii xiyya wajji waggaa 10 taa'e. Isinii gale odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goramu na dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha. Isinii gale. Inna namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deesse ijoollee xiyyaa ilaandi guddise dhabuu qofaas liikoo. Hedduu keessi kiyya nama daa'an borullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuruu jiraate ani galuu fedha. Tikkeetti Dubaay irraa Itoophiyaa meeqa? Ani hin beeku. Saaladdiin hin Meeqa Rakasadha Dubaay irraa Itoophiyaan. meeqa? Kumaari. Iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Lalaan waa takkaan qaban nabseetii malee maal qabama eenyu waa bite ijoollee xiyya facaate. Yoo baay'ate birii 1,000 1,800 1,700 kanuma. Dirhama kuma moo? Birii Itoophiyaa meeqa dirhamni kuma? Birii 40 wayii ta'anii. Kuma 40. Birri kuma 40 kan giftiin kan itanii firee asirratti as keessaa baafattee abidattu maal godhanii ijoollee Dubaay nu garachiiftan. TikTok irratti irraa baafattee abidattu murattu. Birri kuma 40 doolaara meeqatu taafeetani giftii meeqatu kuma 40 taafeetani. Inshallah. Giftii qoya hin irreeyna. Irreeynee waan tikkeetti gurra fi qoya. Doolaara meeqa kuma 40 ta'a. 200 koini kuma jahatama yoo kadhataniif koini kuma jahatama tikkeeta mura. Laaw ammallee waan dubbachuu barbaadu warri Dubaay jira yoo dhugaa Ilin irraa kana warri barbaadan siraatii irratti na guuran. Tikkeetti haamuratu gargaara biyya galtee cabaa amokura camaa eega qaban. Ilin irraa kaasa waan qabdan kennafi. Koini kuma 50 kuma jahatama arganaan tikkeetti hin taa'u. Hayyee hiree kurii sanan ililli keessa qabdan dhibba lama keessa qabdan gifti kennafi asirratti. Isira gattuqa. Fayyee thank you so much. Isira gattuqa. Jabaadha. Ililli irraa kaasa warra qabdan jabaadha. Jabaadha hundi keessa. Ani keetti kiyya thank you so much. Hundi keessan isirratti 500 1,000 2,000 waan dandeettan. Hundi keessan waan dandeettan namni 8,000 kun waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan. Okay, asli xiqqaa san ol baasu. Ol baaftaa qoy. Waan dandeettan kittumsa. الله أكبر ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف جماعة أودوجة سجلك يغلفات وغلط من قصيك جماعة كان ممكن مسدات انت تريني waan kuma 40 sirra wali qabuu dadhabdanii koofiyaa ililli manigaanii kuma takka 500 oma keessaa qabdan kennaafi oma keessaa qabdan sagalee fooloo qora gafaa ol isinirraa qore hundi keessa namni kuma 8 sagalee ani keetti warra sirri hundi isaanii fooloo qora jabaadha sagalee isira gaggaba akkasitti dheeressa thank you
Kita kau tan kuma shantam kuma jata mati keti mura. Okay, thank you so much. Kita kau kata ni jabada. Kuma shantam ni kuma jata ni mura na fakat I think. Kuma shantam dollar ni balawa shantam ata mura. Robson. Samudi. Kita na makarat. Sadik. Aniketi. Isirat ka ba kan na manat dalbina isirat ka ba? Isirat. Elias. Kita bira matan tartan. Matan kita bira tartan jabada. Kita bira tartan wan teketi. Yo kuma furta mata de jere tate. Kita bira tartan jabada. Kita bira matan tartan. Accounti or ye tambiyati gargata na wan teketi. Wan teketi wali kawafira wan teketi murat. Wan teketi. Jabada. Namni bari yo wan tekko kabata ye kuni tine mada balamma. Yo isina namnu man kara de mukamu inkennaf namni kamu. Amma dira umri basa de kabate suki sari greite ni baramitina guti yete media ramitina faratu aga sangaran jabatu namni mana kara. Abba ma fede bira ite. Opore zaki yabiya gale mo barbade tu yo yete mujaddin namni la fara yuru kamu gora tin jabatu. Dibba takari bara ma yo an katele biyan sigaru percenti sadete marka kabatu kabdi yechu. Awi dia. Sino lingutu. Teko mafe ya. Teko mafe ya bada. Teko mafe. Awi thank you so much. Teko mafe. Rabbi rizkiru man qabla dhalika kanu rabbi sinamil ke. Sila ngutu. Di waken di bana di kolfini. Awi rabbi si haga waju. Wara thri yukanu dithani follow tol chani. Jabada. Kuma kurang faiz na fema.